gareen shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti waraana kibxata fulbaana 13 bara 2022 irraa eegalee hawaasa Karrayyuu irratti bananiin lubbuun namoota lamaa darbuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraatan aanaa Fantaallee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraana gareen shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun hawaasa Karrayyuu irratti banan kanaan lubbuun namoota lamaa yoo darbu hawaasni Karrayyuu waraana bilisummaa Oromoo waliin qindaa'uun ofirraa faccisee humnoota kanneen irraa namoota 3 ajjeesuu himan. Lolatu guyyaa lammaffoo fannoon Amaaraa amanjaa sankoorarraa huree mootummaa xixinnaatiin wal qabatu mootummaan keessa jiru biyya aanaa Fantaallee waraana bilisummaa Oromootti jireenii waan jakkanii waraana kanaaf yookiin uummata kanaan cabsuudhaaf jecha fannoo kanaaf makalaakaan keessa jiru wal qabsiisanii bobbaasanii nama lama uummata nagayaa nama horii ofii eeggatu wareeganii guyyaa lammaffoo guyyaa roobidhaa lolli ture lolli guddaan ture yeroo bilisummaa Oromootti wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoon lola kana keessaa qooda fudhatee uummata kana waraana kana faccisee ofirraa deebisee nama sadii wareegee nama sadii ol madeessee guyyaa kaleessaa namni gaafa roobii tokko muka bulee guyyaa kaleessaa deebanii akka fudhatanii. Lolli mootummaa naannoo Amaararraa ergamu hawaasa Karrayyuu irratti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa tureera kan jedhan jiraatan kun lolichi sagantaa mootummaa biyya bulchaa jiruun qophaa'ee hawaasa Karrayyuu irratti labsame waan ta'eef ammallee salphaatti dhaabbachuu hin danda'u jedhaniiru. Lolli kun ammallee waan dhaabbatuuf lola sagantaa mootummaa tolfamee mootummaan biyya sanaan cabsuudhaaf jecha waa'ee dhumaatii abbootii gadaa wal qabatee biyya sana waraanni bilisummaa Oromoo keessumas sayyee waan shakkuu fi waa baay'ee dhiibbaa biyya sanatti godhaa jira. Lolli kun immoo lola ammaatti hojii lola durirraa kaasee abboota keenyarraa kaasee akaakayyoota keenyarraa kaasee lafaarroollee jedhamtu gaara mataa dhibbaa nyaawwaan gayyoo dheedhii roobaa heddoo akkasumas lafa baay'ee haga lafa cobaa jedhamtu hoora kana hundatti deemamaa jira. Lolli kun durirraa kaasee gama lafti tuni lafa miidhagduu keessumsaa fi qonnaa fi waa hedduu miidhagduu lafti isaanii lafa gaaraa lafa sana qabachuu uummata kanatti deemaa jiru. Sababni bu'uuraa garee shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa naannichaa fi raayyaan ittisa biyyaa waraana hawaasa Karrayyuu irratti bananiifis weerara lafaa fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf akka ta'e jiraatan kun dubbataniiru. Sababni immoo gara uummata Amaaraatiin gara fannootiin sababa lafaati. Waraanni makalaa kana keessa jiraachuun isaa waraana bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee keessa socho'u wal qabatanii yookiin uummata kana keessa socho'anii waan shakkanii wal qabatanii mootummaan wal qabatanii uummata kanallee waraana kanaan keessattuu sababni isaa kanumaa sababa lafaatti sababa waraana bilisummaa Oromoo keessattuu. Dhumaatii abbootii gadaa Karrayyuu booda rakkoo nageenyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee mudatee mootummaan furuu dadhabe osoo hin taane ummatichi lola adda bilisummaa uummata Tigraay waliin taasisaa ture irratti birmachuu dhabuu fi sodaa waraana bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee keessa socho'aa jirurraa qabuun ta'uu jiraatan kun hubachiisaniiru. Lolli lola humna mootummaatiin ala ta'e tokkollee hin jiru. Kanumaan amma jeesan uummata kana waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'ee waan uummata kana guutumaan guutuu biyyuu isaa mootummaa waan hin barbaanne waan inni birmachuu dhiyeessi. Haga lola guyyaa sadii deemamaa ture sana keessa karaa naannoo Amaaraatti mootummaa Amaaraatti wal qabatee mootummaan naannoo Oromooleen keessa jira jenna gaafa kalaakaan keessa jira wajjin uummata kana lolli jira. Kanaaf sababni homaatu jiru waraana bilisummaa Oromoo ona kana sossoo baddeessuu fi uummata Karrayyuu dhabuutu waan guututti. Isaan yookiin abbaa hojii waan jedhu baddeessa karoora isaa sagantaa isaanii keessi mootummaadhaan wal qabate. Gara manjaa sankoora kanaanis gara fariinis deemee akka dhufaan bana muka godhu dhibbatti mootummatu beekaa akka qabaa jiru. Uummanni Karrayyuu ammallee haleellaa naannolee akka Amaaraa fi Affaar irraa yeroo garaagaraatti daboodhaan irratti raawwatamu ofirraa faccisuuf quba wal qabaachuu akka qabu kan gorsan jiraatan kun uummanni Oromoo haleellaa yeroo adda addaatti uummata Karrayyuu irratti gaggeeffamu kanaaf birmachuun diina daangaa isaa cabsuuf oolatu kana ofirraa qolachuu akka qabu gaafataniiru. Karrayyuudhaa afaan danda'amuu fi akkuma hojii isaanii jiran uummata kana humna qaban dandeettii qaban ofirraa faccisuudhaan uummata Oromootiin rakkoon uummata Karrayyuudhaa uummata Oromooti. Rakkoon uummata Karrayyuu uummata Oromooti. Akkuma amata dhufaa dabraa sirna milileessanii uummata Oromoo cabsuudhaaf jaajii godhan kana akkuma uummata Karrayyuu cabsan kanatti cabsanii rakkoon keenya kaawalooti. Rakkoon immoo wallaggaa taarargeedhaan immoo taartiidhaan immoo tabaateetti addaan osoo hin baane uummanni Oromoo tokko ta'ee sirni milileessuun ofirraa faccisuu qabnaa. Akkuma kanatti daangaan Oromiyaa afaan qabu malee waan hin jenneefi
Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawa Finfinnee keessatti tikni mootummaa ilmaan Oromoo haala hammaateen adamsee ukkaamsuun mana hidhaatti darbachaa jiraachuun dhaga'ame. Tikni mootummaa fulbaana 14 bara 2022 aduu roobii magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoo Firoomsaa Abboomaa jedhamu badii tokko malee ukkaamsee hidheera. Sirni kun lubbuu fi dhiiga qeerroo Oromootiin teessoo qabatee erga miila jabeeffateen booda qeerroo Oromoo diina godhate kan jedhan maddi keenya waggoota arfan darban qofa qeerroowwan ajjeefaman kanneen hidhamanii fi akka bineensatti osoo adamsamanii jireenya dhaban seenan haala kaa'uu jedhan. Waanuma dargaggoota Oromoo irratti badii tokko malee raawwataa jirutu dargaggoo Firoomsaa Abboomaa irrattis raawwate kan jedhan namni kun torban darbe kana keessa qofa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti dargaggoonni hedduun tika mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuu dubbatu. Dargaggoota sabboonummaa qabanii fi hawaasa keessatti jaalalaa fi dhageettii qaban faalanii sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhuun ragaa qabatamaa tokko malee shakkii qofaan dargaggoota Oromoo hedduu ukkaamsuun mana hidhaa keessatti dararuu hojii idilee godhachuus ifoomsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumaa bakka addaa Askoo jedhamuu fi magaalota godina addaa Burraayyuu, Sabbataa fi Laga Xaafoo keessaa dargaggoota Oromoo sabboonummaa qaban yakka tokko malee qabanii mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddi keenya eeraniiru. Dargaggoota Oromoo hidhuu irratti xiyyeeffachuun isaanii tarii guyyaan kabaja ayyaana Irreechaa waan ga'eef guyyaa sana ayyaanicha irratti mormii irratti kaasu sodaa jedhuun dursanii qeerroowwan Oromoo sabboonummaa qaban mana hidhaatti guuruuf hojjechaa waan jiran fakkaata jechuun maddi keenya shakkii qabatiman. Dhumarrattis naannoo mana uffata aadaa Oromootti qaamolee tikaa fi basaastota bobbaasuu waan malaniif dargaggoonni Oromoo bakkoota akkasitti of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaaman. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun mootummaan Bilxiginnaa Walloo Aanaa Baateetti dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiisaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay akka haaratti wal waraansa eegaluu hordofee Walloo Aanaa Baateetti mootummaan Bilxiginnaa dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiisaa akka jiruu fi uummannis deeggarsa akka taasisuuf rakkisaa jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Lola mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waggaa lamaaf gaggeeffamaa jiru dabalatee weerara awwaannisaa fi walitti bu'iinsa daangaatiin rakkoo nageenyaa mudateen garmalee kan miidhame hawaasni Oromoo Walloo mootummaan loltoota isaa akka utubaniif dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makamanii fi uummanni ammoo raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa maallaqaa akka taasisuuf doorsisaa fi dararaa akka jiru jiraatan Aanaa Baateerraa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan tokko ifoomsan. Hooggantoonni mootummaa Bilxiginnaa Aanaa Baatee lola dargaggoota Walloof bu'aan qabneef dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman taasisaa jiraachuu kan komata jiraatan kun lola daangaa hidhattoonni naannoo Amaaraa fi Affaar yeroo garaagaraatti hawaasa Walloo irratti gaggeessaa turan qolachuuf garuu mootummichi sochiin taasisen turree jedhan. Milishaa mootummaa dabalatee dargaggoonni Aanaa Baatee raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiifaman qe'ee isaanii gadhiisuun bosonatti baqataniiru kan jedhan jiraatan yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan kun milishoonni Aanaa Baatee dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman taasifamaa turan nageenya ganda keenyaa kabachiisuuf malee waraana nu ilaallanne irratti hirmaachuuf miti jechuun poolisiidhaan dhukaasa erga walitti bananii booda baqatanii gara bosonaa seenuu dhugoomsan. Mootummaa milishoonni keessa jiran jechuudha. Milishaa kan ta'e gaafa mootummaa ta'e jijjiidhaan wanta keenya eeguudhaan milishaa taa'ee dirree waraanaa jennuudhaaf innis warri jedhee deeme. Gaafa milishaa akka jirutti walgee gaafa tokko walgee bakka tokko kaa'ee ture isaanii warri bakka sana irraa baqatee jeelisichaa gaafa sana walitti haasa poolisoonni fi milishaa wal ta'e namni tokko madaa'ee warri hafee inni saamee jenne inni gaara isheenee hafee mootummaa milishoonni. Lola mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Walloo keessatti gaggeeffamaa tureen hawaasni Walloo garmalee miidhamee waan tureef haalli qaamolee wal waraanaa jiran gidduutti adeemaa jiru bifuma kanaan kan itti fufu taanan ammallee rakkoo jabaa keessatti kufuu waan danda'uuf Oromoo Walloo gamtoomee lola itti dhufuu malu ofirraa qolachuuf qophaa'uu qabaa jedhaniiru. Uummata Oromoo keessatti uummata Walloo keessaa bara uummanni Tigraay kun as ga'ee deebi'ee namoonni keenya namoonni jajjaboo fi bebbeekamoo jira hedduun dhumeera hedduun hidhameera rakkoo hedduu qabeenyas ta'e namoonni hedduun rakkoo hamaaf turre gahee akkas wanti kun yoo kan jabaatee as ga'ee guutee rakkoo san caaluu eeggachaa jira. Namoonni haala wal gahuudhaaf ganda kana keessa wal fixas deemanii kanaafuu namni kanatti toontaane tokkummaa isaa cimsatee gahee isaa irratti fi danga isaa irratti akka of eeggatuu fi akka of qopheessee waan hundarraa bilisa ta'uun
sababa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun kaadiroonni manarra deemanii dirqamaan qarshii guuraa jiraachuun ibsame.